mootummaa abbaa keenya mootummaa daawwitiitiif kan kenname jecha abdii sana raawwachuuf nu agarsiisa. Israa'eloonni mootummaa Waaqayyoo kan turte bittaa Fara'oon jalaati, godaansa jalaati Waaqayyoon akka isaan baasuuf dursanii Hoosaa'inaa Aariyaamiti irree keenuuf ergi, harka diinota keenya jalaati, harka Fara'oon jalaati nu fayyisi jechuudhaan faaruun kun faaruu faarfatamedha. Maarree egaa guyyaa kana maaltu ta'e? Guyyaa kana maaltu raawwatame jennee gaafa ilaallu guyyaan kun dinqii guddaatu raawwatamee jira. Wangeela qulqullicha Maatiyoos, Luqaas irrattis Yohaannis irrattis ni argama. Inni wangeela qulqullicha Maatiyoos irratti argamu ka'umsa gaafa godhannu duuka bu'oota isaa keessaa, bartoota isaa keessaati namoota lama qabatee gara fuuldura keessanii gara mandira jirtuu deemaa, harreen ilmoo ishii waliin hidhamtee jirtu ni argitu. Yeroo argitanii kaatinaa fidaa. Eenyullee yoo waasiniin jedhe maaliif hiiktu yoo jedhamtan gooftaadhaaf barbaachisti jedhaa. Maarree saba Waaqayyoo har'a warra daabiloosiin hidhamanii jiran, warra hidhamanii jiran, warra rakkatanii jiran, warra kufanii jiran, biyya lafaa keessatti warra deddeebi'an isaan har'as gooftaadhaaf hin barbaachisu. Har'as gooftaan isaan barbaada. Nutis badiirraa akka deebinu gaabbii akka gallu gooftaan nu barbaada. Anis kan gooftaati jechuu qabna. Badiirraa deebi'uu qabna. Yakkarraa deebi'uu qabna. Gochaa biyya lafaa hundumaa dhiisuun barbaachisaadha. Maarreegaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dugda harree irra taa'ee, ilmoo namni irraa harree namni irra hin teenye irra taa'ee, isaanis lafa irraa kichuu baala mukaa afuudhaan yookiin immoo damee meexxii qabatanii kaan fuunduraan kaan duubaan, kaan isaanii uffata isaanii baasanii lafa irra afanii fi kaan immoo lafarra uffata isaanii afanii, innis qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos mana qulqullummaa keessaa ni gale. Yeroo mana qulqullummaa keessa galu manni qulqullummaa isaa iddoo waaqeffannoo otoo hin ta'in hojii biyya lafaa kan itti raawwatamu, gochaan garaagaraa hojiin foonii hunduma kan itti raawwatamu ta'eetu argate. Yeroo kana daa'imman sagaleen isaanii ol ka'ee Hoosaa'inaa Ba'aariyaam, maqaa Waaqayyootiin kan dhufe inni eebbifamaadha. Hooሳዕና በአርያም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ዳይመን ሆሳዕና ጀቹዳን ሰገሌ ኢሳኒ ኦል ካሰኒ ጉያ ከና ኒ ፋርፈቱ ቱረኒ ሉቦኒ አይዛቦታ ዮኪን እሞ ሉቦኒ አይሁዶታ ዱርሳወን ኢሳኒ አከነ ጀደኒ ኦሪሳዳን ጉተመኒ daa'imti waan isheen jettu hin nageessu daa'ima kana nurraa callisiisaa jechuudhaan dubbatan. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isaan yoo callisan dhagaawwan gaarreewwan tulluuwwan ni faarfatu jechuudhaan daa'ima harma warra hodhan irraati galata ofii isaatii qopheeffate isa jedhu hin nageenye jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dubbatee jira. Maarree egaa guyyaa kana daa'imti akka callistu sagaleen faaruu daa'immanii akka hin dhageenye ni taasisan. Mana Waaqayyoo keessatti guyyaa har'aa kana gugeewwan garaagaraa warreen gurguraniif warreen bitan hunduma isaa gabataa isaanii maaddii isaanii jalaatii gaggaragalchee mana qulqullummaa guyyaa itti inni kabajedha.
guyyaan kun guyyaa torbee 8ffaa keessatti akkuma guyyaa torbee arfaffaa ilaallee mana isaa keessaati warra mana isaa keetti nagadan warra mana isaa keetti daldaalan hunduma akkuma inni baase guyyaa Hoosaa'inaa kanas hojii biyya lafaa gochaa biyya lafaa hojii wangeelli hin barbaachisne warra raawwatu hundumaa mana isaa itti qulleesseera. Inni biraan daa'ima guyyaa inni itti fakkeenya godhatee barsiisedha. Daa'ima kana callisiisuu dandeessu. Daa'imni kun akka hin faarfanne gochuu dandeessu. Ijoolleen akka hin faarfanne gochuu dandeessu. Garuu gaarreewwan dhagoonni illee nagalateeffatu jechuudhaan Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa kana guyyaa Hoosaa'inaa kana gara mana qulqullummaa galee salphina ilma namaa iddoo kabajaatti deebisuudhaaf dhalachuun isaas bakka isaaf haa turuuti ilmaan namaatiif illee hin malletti waan ta'eedhaaf Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa kana kabaja keenyaaf jecha kisoominaaf jecha keessumaa kanatti aansee hojii inni hojjetu fannoo irra gaafa inni oolu gaafa isa garafan bitaa mirga isaa gaafa rukutan gaafa isa waraanan hadhaawaa gaafa isa hobaasan kana hundumaa kisoomina raawwachuudhaaf dugda harreerra taa'ee dhufe galanni isaaf haa ta'u duumessaan dhufuu danda'a saragillaa hafuura qulqulluutiin deemuu danda'a ergamootaan baatamee dhufuu danda'a samii irratti duumessaatiin dhufuu danda'a warra tuffatame sanaa warra jibbame sanaa addunyaan ba'aa guddaa kan itti feete harreen fakkeenyi isaa ba'aa baay'ee itti fe'u dadhabe jettee hin himattu maarree warra kiristaana ta'anii amantaan jibbamanii biyyi lafaa hidhaa garaagaraatiin isaaniite ba'aa isaanirra keesse sana ba'aa isaanii sanarraa hiikuudha. Warra addunyaan hidhamanii jiran sana hidhaa isaanirraati hiikuudha guyyaan kun. Gooftaan keenya mana qulqullummaa dhufee mana qulqullummaa isaa kabaje mana qulqullummaa isaa ulfeesse ijoolleen irraa ammoo galata mataa isaatiif qopheesse ijoolleen yaadni isaanii qulqulluudha hammeenya hin qaban cubbuu hin qaban akka ijoollee ta'a jechuudhaan guyyaa kana Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kisoomina keenyaaf dugda harreerra beellada nuti tuffa dura taa'ee dhufe mana qulqullummaa isaa kabaje. Guyyaa kana kabaja mana qulqullummaa isaa himee dugda harreerra taa'ee gara mana qulqullummaa galuudhaan Hoosaa'inaa ba'aariyaam maqaa Waaqayyootiin kan dhufe damee meexxii qabatanii lafarraa kichuu mukaa afanii dugda harreerra uffata isaanii kaasanii gara Yerusaalem faaruu kanaan dabaalamee kabajamee galeera. Hoosaa'inaa jechuun amma fayyisi amma sirreessi. Hoosaa'inaa maaliif aahun haqna aahun adin jechuudha. Faaruu guyyaa ayyaana kanaa daa'imman Yerusaalemiif naannoo ishee itti faarfatanii fi Ayhudoonni immoo isa jibban Ayhudoonni immoo kiristaana jibban guyyaa itti qaana'anii fi galata ijoollee irraati guyyaa inni itti galateeffatedha. Fuula keessaniitiin gara mandira jirtu deemaa. Waaqayyoon gara keenya galee gara biyya keenyaa gara mandira keenyaa galee rakkoo garaa garaa hidhaa daabiloos irraan hojii afura matatiitiin hojii afura xinqolaatiin hidhamee warra rakkatu Waaqayyoon nuuf haa eegu baga geessan baga wajjumaa nu geenye itti aanee himaamaatiidha itti aanee torbee dhukkubbiidha torbeewwan dhukkubbii immoo guyyaa wixata kibxata roobii jimaata sanbata duraa fi dilbanni immoo moggaasa maqaa isaanii ni qabu. Hundumti keessan sabiskiraayibii fi sheerii laayikii gochuun akka nu hordoftan torbeewwan moggaasa maqaa torbee dhukkubbii immoo kanatti aansine isiniif dhiyeessina. Waaqayyoon isin duukaa haa ta'u. Sooma keenya nagaan nu eegalchise nagaan nu haa xumursiisu waan nu dhaggeeffataniif galatooma waliif dabarsaa ergaa kana Waaqayyoon isin faana haa ta'u.